السلام عليكم ورحمة في كبجمتوتا تقوم فاميلي مرتي كيسنو أكم نجايرتو فيا كيسني هذا اللي فيديو براتي قلت تدريني جرا أكما أتترجي تاني شنكرتي كوبي فتلي جرا شنكرتي فري لما في شنكرتي إسبار أو جدا ملة إسفري لما ولدتي مري حالا كمان إسفي تبو فتلي إبتدركات جرا جتوم حتى كوجي في الجنوب باye bareda في باye كمي أواتة لكو وجي في الجنة جتولا أسرتي Olti bichesine daqiiqa bichuu jechuu saniin booddee irra guddinni kan hojjetamu oovan keessaa jechuu egaa akkanatti shunkurtii kan koo zayitiitti godhee bukeeffadha asitti ka lukkuu kan koo halkani qamanii hunda itti godhadhee haala kanaan godhadhee buchee jira akkuma agartan haala kanaan jechuudha. Kami waan barbaachisan hunda isaatti godhadhee bukkee jira qamamoota isinitti mul'isa. Egaa qamamoota na barbaachisan isinitti mul'isuuf asii qopheeffadhee jira. Asitti zinjibila nan qaba. Zinjibila daakamaa itti godhadhee jira. Asittis akkuma argitan irdii itti godhadhee jira. Irdiidha. Asitti kamalukuu fi jedhee qophaa'utu jira. Isa akka black pepper fakkaatu kana kan lukkuuti garuu qamami lukkuuti isa kanallee itti godhadhee jira. Asitti black pepperidha itti godhadhee jira. Asitti immoo paprikaadha. Paprikaallee aduma kana itti godhadhee jira. Asitti immoo persil kan jedhamuuni isa gogaadha. Gogatti fayyadamee isatti godhadhee jira. Bulee isa gubbarra argamu kanniin. Asitti immoo soya sauce isa jedhamu isa kanatti fayyadamee kanniinuma wanti nu barbaachisu. Asitti kan raafadhee daakuu nacci shunkurtii wayii qullubbii adii isa itti godhadhee jira jechuudha. Kanniinuma kan itti godhadhee hojjedhee jechuu. Egaa kanniinumaan walitti godhee loomii muraa tokko itti godhee kanniini walitti makee tallaaja keessa bulfadhee wayimmoo firiizii keessa bulchee amma hojjechuu baase jechuu. Isin immoo sa'aatii hoon qabaanne sa'aatii sadiillee lamallee qabanii itti gootanii tursiistanii kaatanii hojjechuu hin dandeessan jechuudha. Baay'ee gidbii ta'uu qabu tallaaja keessa wayimmoo firiizii keessa bulchuuni. Egaa kan tursiisuu haala kanaan maalii jira. Egaa shunkurtiin daqiiqaa bituu akkanatti naa bilchaate asitti timaatimii itti buufadha. Timaatimii fireeshii egaa isallee waliin bilcheessa. Asitti kunoo amma timaatimii fi shunkurtii kan koo haala kanaa bilcheeffadhaara. Asitti itti buusu qullubbii adii fi zinjibila walitti tumee kan kaawwadhee itti godhadha. Isallee kolbasuuni bilcheessina. Amma egaa kanatti shunkurtiillee qullubbii adii waliin bilchaatee ta'een booda asitti diqqoofi black pepperidha. Xiqqoo takka maaliif lukkichi waan qabuuf qabamii asirratti ittiin guddeeffatinaa. Asitti immoo irdiidha. Irdii akkasuma xiqqoo takkatti godhadha. Garuu xiqqootti itti dabaladha. Paprikaa kana itti dabaladha bituu. Paprikaa paawudarii isaa kana itti dabaladha. Ini mau ikut plastik itu menjadi enak sekali. Asitu mau plastik itu terbuka. Iko. Asal itu kuti so udah boleh jera. Nawan teh so udah sih udah kamasi. Jadi isa wajah taruhin kuti karena tujuan itu. Luku itu bukan saya kamasi hagabe. Isa ega isa model itu so udah kuti. Kita kan jalan hidup dan so udah berpadu. Asitti immoo timaatimii
salsa isa jedhamu kana qaba. Salsa kan jedhamu isallee inni rakkatti buufadhaan guddisu. Nyata kana waliin ta'ee diqqootti bilcheessaa daqiiqaa muraasa. Amma egaa salsa keenyallee kanatti bilcheeffannee isaaniin booda asitti yaagurtii qaba. Yaagurtii maankaa tokkoo fi waan ruubii naa ta'uu itti buufadha. Akkuma agartan gummaata jechuudha. Ruubii kaadha ol dabarsee maankaa tokkoof gummaata itti buufadhee jira. Yaagurtii kama nyaataa fi egaa isallee gurgurtaa kanatti waliin gahadha. Egaa yaagurtii kan kollee akkanatti bilcheeffadhee jira. Wantoota wajjin kana fakkaata. Egaa itti aansuudhaan isaa lukkuu kan koo itti buufadha jechuudha. Kan argitan sooffaadhaan qabee hunda isaa itti godhadha. Egaa akkana itti buufadheen booda kolbatti waliin gahaa hunda isaatu. Amma kun akkuma argitanii kolbatti waliin gaheera hunda isaa. Amma daqiiqaa 3 soosni kana wajji kolbatti haa bilchaatu. Qadaadee isaa kolba kolaa fudhatu jechuudha. Uumaa odoo ittiin godhin akkanuma qadaadee isaa daqiiqaa 3. Amma kun akkuma agartan odoo bishaan tokkollee xabbatiin godhin ittiin buusin jechuudha. Haaluma kanaan nyaata waliin qabbatana yookiin bilchaataa jira jechuudha. Kana waliin gahadha. Waliin gahadhee ammallee qadaadee isaa jechuudha. Diqqoo haga daqiiqaa muraasa. Amma kaa egaa akkanatti diqqoo sinaa bilchaate. Kana godhee asitti bishaan baay'ee tokko qopheeffadhee jira. Bishaan diqqoo ho'aa ta'e isa itti buufadha. Qadaadee isallee waliin gahee qadaadee isaa daqiiqaa muraasaaf. Egaa kaa amma asitti lukkuun kan koo naagahaa jira. Isa kanaafuu asitti dinnicha qopheeffadhee jira. Dinnicha gugurdaa kan ta'e xixiqqaa kan ta'e bakka 2tti gugurdaa kan ta'e bakka 4tti haala kanaan baafadhee jira jechuudha. Akkuma argitan haala kanaan baafadhee jira. Egaa kaa amma chikinichi kan koo naaf gahee jira. Fideeti itti buufadha. Chikiniin koo ho'aadha. Haala kanaan fidee ho'ama kana itti buufadha. Akkana baasaa gubbaa isaa kaa'adha hunda isaatu jechuudha. Amma kaa kunoo akkuma argitan hunda isaa haala kanaan itti buufadhee jira. Amma wanti godhu asitti waraqaa daabboo ni qaba. Waraqaa daabboo kana akka an barbaadu naa haa ajajamu akkana gochuu qaba harka kootiin. Egaa kana godhee ta'een booda akkana addaan ba'isee isa kanarratti kaawwadha. Inni waan hin qabne itti aansee isa waraqaa kana kaaya. Amma kaa ovenitiyaa 200 irratti banadhee jira. Jalaa fi gubbaa irratti illee jechuudha. Kolbatti qabsiisaa muka isaa keessaan baane affanamee akkasumas taanaa bishaatu. Egaa akkana godhee ovenii kan koo galchadha 200 irratti jechuudha gubbaa fi jalatti. Amma kaa haga lukkuun keenya nu bilchaatu asitti ruuzii hojjanna. Ruuzii hojjechuudhaaf asitti kaarotii haala kanaan qulqullisee haala kanaan faaqee jira. Asitti immoo dhadhaa itti godhadhee jira. Dhadhaa jechuun gabataa cimee kan jedhamu sanii bifa wajjin afaan Oromootiin yaa'u naangallee isa san itti godhadhee jira. Oliivoolii bicuuta akka itti godhadhee jira jechuudha. Isa kana kolbatti qabbaasna. Egaa kaarotii yoo akkanatti bilcheessee ta'een booda asitti ruuzii dhiqee qopheeffadhee jira. Kubbaayyaa bunaa 2 jechuun isinillee akka haala beeksisa keessaniitiin godhuu dandeessu. Isa kana ammallee kaarota wajjin daqiiqaa bichuudhaaf nan xabbasa.
amma egaa ruuzii kan koollee haala kanaan bilcheeffadheen booda asitti bishaan dafaanan qaba. Bishaan danfisee jira. Isa itti buufadha. Halluu kana itti buufadha. Haganaa ga'ulaalee jechuun isaan boodoliidha. Amma asitti shumburaa qaba. Firiijii keessa turee isa baasee itti buufadha. Akkuma isin argitan kana. Asumaan soogiddalee maankaa shaayii tokko itti godhadha. Egaa ka waliin dha'ee hunda isaa qadaadee dhiisaa daqiiqaa muraasa haga bishaan kana diqqoosi akka waan nuuf fixuu godhutti. Amma kunoo ruuziin keenya egaa akkanatti bishaan diqqoosi nu xuuxeen boodatti haala kanaan waliin geenna. Amma maal goonaa ooguma isaatiin haa bilchaatu. Ibidda jalaa qannafnee qadaadannee dhiifnaa. Anka qadaadadhuun akkuma duratti lukkuu qadaadadhisanii waraqaa daabboo godhee gubbarraan isa kana qadaada. Waraqaticha kana dura waraqaa daabboo godhaa asirra aansee isa kana godhaa. Torba afaanii akkanaa bilcheessu daddafeeti. Egaa akkana godhee ibidda kan koo jalaa qannasee haganaa bilchaatutti dhiisa. Asitti egaa haga ruuzoonni kan koonaa bilchaatu salaaxaa qopheeffadha. Salaaxaa kan qopheeffachuuf asitti salaaxaa na barbaachisa. Asitti shunkurtii arraangallee jedhamu san na barbaachisa. Asitti timaatimii fi kiyyaara haala kanaan quncisee nan qaba. Timaatimii xixiqqoodha. Asitti loomii fi ammallee timaatima guddaa tokkoo fi qaariyaa lamaa nan qaba. Qaariyaa garuu ani baay'ee ittiin godhadhu. Ittiin godhadhu ijoollee kiyyaaf jechuun an kophaa isaa ittiin nyaanna jechuudha. Duwwaama isaa akkamatti amma dura timaatimii kanneen funyaa isaa kanneen irraa kaasaa akkuma agartanitti irraa kaasee hunda isaa muraa. Egaa timaatimii xixiqqoo sanneen bakka afur baaseera. Asitti timaatimii guddaa baqasee firee isaa akka keessaa kana nan baasa. Gatii bishaan isaa hin barbaanneef akkana godhee firee isaa nan baafadha. Bishaan isaa hunduma keessaa baasa. Hambisu kanallee akkasuma godhaa. Achiin immoo isa kana xixiqqeessee muraa akka qixxeessanii naa ta'u jechuudha. Gatii ruuziidhaan nyaannuuf xixiqqaatuu qaba. Hunduma isaa akkanatti muradha. Isa kana odoo ruuziidhaan ta'uu baate hin mummuru. Kana garuu xixiqqeessee mummuraa jechuudha. Xixiqqeessee lesoon ta'e gardaf godha. Bicuu akkasuma xixiqqeessu. Egaa muree geessee jira. Amma maaltu na barbaachisaa? Qabamoota waan na barbaachisan kan kootti godhachuudha. Loomii immoo tokko miti lama gimmaasha isaatti fayyadama jechuudha. Loomillee haaluma kanaa itti cuunfaa. Innaa burcuqqoo irratti illee cuunfitanii wanta barbaadan waliin geessanii dheeftanii soosii qofa itti buusuu illee ni dandeessan. Gubbama kanarra itti buusaa firee isaa keessaa baasaa. Xiqqoo sooqiddaa itti godhadhaa. Sooqidda isin guddisinaa. Akka jaallattan garuuyyuu ifama wajjin akka barbaadan abbaan akkuma jaalatee mitiire. Egaa ani salaaxaa qamamii salaaxaa kan fayyadamu isa avukaadoo qabu kanaati. Isa xiqqoo takka itti godha hin daneessu. Zayitiin koollee isa kana fayyadama kan salaaxaati. Garuu fixee jira amma yoo qabaateef xiqqoo takka naaga'ee jira haga naaga'u. Xiqqoo takka itti buusee jira isin mul'atu ta'e fixadhee jira. Egaa qaariyaa ittiin godhu isiniin jedhee jira. Daa'imman xiyyaa fi handhuuraa isaa nyaadha. Egaa salaaxaa koo akkanatti hojjedha. Amma salaaxaan koo naa qophaa'ee jira. Akka mi'aawu qammasne ilaalleeti waan dandeenye itti dabalachuu ni dandeenya jechuudha. Waan qabdan boqqolloo itti godhachuu dandeettanii, boloqqee itti godhuu dandeettanii, wanta barbaadan itti dabaluu ni dandeettanii. Wanta an godheen kana alatti jechuudha. Daangaa isaatii miti kuni. Egaa akkana waliin naadhee qopheesseera jechuudha. Haala kanaan. Egaa kunoo ruuziin hojjannillee kana fakkaata. Lukkichillee haala kanaan lukkuun nu ga'ee jira. Salaaxaa koollee qopheeffannee jira. Salaaxaa keenyallee egaa laaqanni kookaadha. Haala kanaan qopheeffadhee jira. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Hoo isinitti tole laayik gochaa. Subscribe godhaa. Tokkummaa faamiliitiif faamilii kan taane akka faamilii taatan kabajaadhaan isin gaafadha.
jechuudha. Warroonni na hordofaa jirtan warroonni komentii naa kennitan warroonni laayikii naa gootan hundumti keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan guddaadha. Egaa ka haaluma kanaan hadha viidiyoo kana fakkaatu olii hojjennee jirra. Hoo namallee hin fayyadaa jettanii yaaddan sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Egaa ka viidiyoo hadha haala kanaan xumurree jira. Hamma viidiyoo biraatii walitti deemnutti nagaatti naa tura. Akka hojjettanii nyaattanii ilaaltanii deebii keessanii komentii irratti na eeggadha. Yaada keessaniif waa itti dabal jettanii soo qabaattan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Egaa ka haaluma kanaan xumurree jirra. Hamma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaatti naa tura. Ciao.